Yoya akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanelii keenya. Chaaneliin kun chaanelii keessan chaanelii isin odeeffannoo garaa itti argattanidha. Akkuma beekamu chaanelii keenya irratti kanaan dura odeeffannoo fayyaa wal qabatan isiniif dhiyeessaa turreerra. Kana booda bifa adda ta'een aartii afaan Oromoo fi bohaartii irratti kan xiyyeeffatu sagantaa garaa garaa isiniif qabannee dhiyaanna. Sagantaa guyyaarraa kan isin wajjin turan naaf yaadgeetudha. Egaa sagantaa keenya biraatiin keessummaa jabaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya obbo Dastaa Alamaayyoo jedhama. Dastaan Yuunivarsiitii Wallaggaatti akka barsiisaati. Barsiisaa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Akkasumas ogeessa filoosofiidha. Dabalataan toora miidiyaa hawaasummaa irratti dhimmoota afaanii irratti qabsaa'uudhaan beekama. Afaan Oromoo wajjin wal qabatan jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya guyyaarraatiin waa'ee afaanii fi afaan Oromoo irratti kan waliin haasofnu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa affeerraa kooti. Egaa Dastaa nu kabajjii as istuudiyoo keenyatti argamuu keetiif guddaa galatoomi jenna. Akkuma beekamu kanaan dura gama sooshaal miidiyaadhaan maqaa Dassee Aleeks jedhamuun fayyadamta Feesbuukii. Yeroo baay'ees namnis kan si beeku afaanii fi afaan Oromoo irratti ni qabsoofta. Akkasumas immoo walumaa galatti yeroo darbe duula tokko bannee turre. Duula afaan Oromoo dubbatu jedhu. Duula sanarrattis immoo hirmaannaa guddaa gaggeessaa turte taatis duulli kunis bu'aa guddaa akka buusee fi ija miidiyaa addunyaa baay'ee keessa akka galee argaa jirra. Mee asirraa jalqabna. Mee duula kana akkamiin ilaalte? Duula kana yeroo darbe akkuma duulaatti itti seenneetu jalqabne malee akka dhuunfaatti sana duras yeroo dheeraadhaan yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa bara duraa kaasee dhimmoota afaanii wajjin wal qabatan nan jaaladha. Afaan Oromoo immoo baay'een kabaja baay'een jaaladha. Oromoos nan jaaladha. Oromummaa koos nan jaaladha. Sanarraa kan ka'e Oromummaa koo jaalachuun koo immoo wantoota Oromummaa ibsan, wantoota Oromummaa baatan, wantoota mallattoo Oromummaa ta'an akkan jaaladhu na taasiseera. Egaa afaan Oromoo immoo wantoota Oromoo taasisan keessaa wantoota tokko ta'ee wantoota Oromoo taasisan kanneen biroollee baatee wanna socho'udha. Sabni tokko mallattoolee ittiin ibsamu garaagaraan qabaata. Sabni Oromoos akkasuma mallattoolee ittiin ibsitu garaagaraan qabaata. Aadaa isaatiin ibsuu dandeessa. Teessuma lafa isaatiin ibsuu dandeessa. Sirna siyaasaatiin ibsuu dandeessa. Duudhaa isaatiin ibsuu dandeessa. Akkasumas afaan isaatiin ibsuu dandeessa. Egaa afaan Oromoo saba Oromoo wanta ittiin ibsitu keessaa isa hangafaati. Wanta ittiin saba Oromoo ibsitu duwwaa mootuu hin taane wantoota ittiin saba Oromoo ibsitu kan biraallee kan baatee deemu isadha. Aadaa Oromoo, sirna siyaasaa Oromoo, duudhaa Oromoo ibsuu yoo barbaaddeeti afaan biraa fayyadamtee amma tokko ibsuu dandeessa. Garuu guutummaatti ibsuu kanatti dandeessu afaan Oromootiin. Kanaaf kanarraa kan ka'e afaan Oromootiif iddoo addaan qaban ture durumarraa ka'e. Toora miidiyaa hawaasummaa keessa baay'ee hawaasummaa kan akka Feesbuukii irratti immoo bara nayyaadha bara 2017 akkasii ka'ee duula aramaa afaan Oromoo jedhu tokko irraan ture. Egaa aramaan afaan Oromoo dubbii irratti sin xiyyeeffata, barreeffama irratti sin xiyyeeffata, afaanota kan biraa keessa makanii dubbachuu hambisuu irratti sin xiyyeeffata. Duula yeroo dhiyoo dheengadda kana gara jalqabneetti gaafan si dhufu ifama duula sanaa kaka'umsuma keessaniin jalqabame duulli suni. Duula sana irratti immoo kaka'umsa abbaa fedheetiin haa ta'u dhimma afaan Oromoo kamiin iyyuu ni ilaallata jedhee waan amanuuf ani immoo dhimma afaan Oromoo ilaallatu dhimma Oromoo ilaallatu kamirratti iyyuu adda dureedhaan hirmaachuun qaba jedhee waan yaaduu fi duulli suni yeroo isin gurra na buustan wantoota kanaan dura barreesses, wantoota dhiyoo barreessaa jirus, wantoota utuu barreeffamanii jedhee yaadus walitti finnee duula sana gurra nama baay'ee akka bu'uuneerra. Duulli sun immoo gurra nama baay'ee warra Feesbuukii irra jiran qofatu hin taane gurra namoota hedduu bu'eera. Sabaa himaaleen garaagaraa warri reediyoon, TV'n, warri barruulee maxxansan maanwaan
baay'een isaanii dubbisaniiru dhimma duula afaan oromoo san irratti namni baay'een hubannaa argateera. Namni siluma immoo hubannaa qabu garuu dagatee kaka'umsa yookiis immoo hubannoo dammaqsituu wayii argateera jedhee yaada. Hamma yaadameen olitti illee yoo ta'uu baate hamma tokko jijjiirama yookiis bu'aa buuseera jedhee yaada. Ayyee galatoomii waan baay'ee kaaftee egaa akkuma beeknu afaan oromoo akkaataa dubbatamuu isaatti Afrikaa irra sadarkaa sadaffaa lamaffaa jedhu jira. Afaan arabaa afaan hawaasaan taanii kan jedhu odeeffannoowwan tokko tokko arganneera. Afaan saba bal'aadha, afaan guddaadha, afaan kanatti namoota baay'ee wareegama qaalii kaffalanii namoota baay'een aarsaa guddaatti kaffalanii kan biraan ga'anii yeroo baay'ee immoo dhaloota har'aa afaan oromoo immoo yeroo ilaallu kallattii baay'ee ilaaluu dandeenya. Dhugaa dubbachuuf kan duraa caalaa uummanni fudhataa jira. Dhimma afaan oromoo irratti jijjiiramni guddaan jira jedhee yaada kakuuti. Afaan barnootaas ta'uu isaa dabalatee jechuudha. Garuu immoo waan tokko tokko qabnamee dhaloota har'aa afaan oromoo kan jedhu bira qabnee akka ilaalluun barbaada. Akkasumas immoo afaan oromoo fi seektara mootummaa yookiin immoo waajjiraalee mootummaa dabalataanii afaan oromoo fi maatii yookiin immoo afaan oromoo fi ijoollee kan jiru akka walii ilaaluu barbaada. Jalqabarratti kan walii kaasuu barbaadnu yeroo baay'ee namoonni afaan isaaniitti booran baay'ee isaan jiru. Yoo ilaalle biyyoonni akka Chaayinaa yookiin immoo biyyoota kan biraas fudhattee kan hundeessa Kooriyaa. Even afaan barumsaa isaaniillee afaan oromoodha. Afaan isaaniitti baay'ee boonu. Gama biraa yoo ilaalte illee biyyuma keessa kan jiraatan habashoonnis afaan isaaniitti baay'ee boonu. Ijoollee isaanii afaan isaanii barsiisutti jechuudha. Kan keenya yoo ilaalle immoo amma maatii baay'ee yoo ilaalle ijoollee isaanii afaan oromoo barsiisan. Gama biraa yoo ilaalte even afaan oromoo barsiisuu qofa osoo hin taane ijoolleetti afaan oromoo dubbachuu barbaadan. Ijoolleen isaanii afaan biraa afaan yookiin afaan biraa yoo dubbattu akka waan qaroomte tokkotti yeroo ilaalan argaa jirra. Dabalataan immoo gama aartiitti dhufuu dandeenya. Aartistoota keenya baay'ee isaanii jechuu hin dandeenya. Ilaalatti yaada dabalataa akka nu laattu hin barbaada. Waan taajabni irraas waan baay'ee arguu dandeessan margiteetti. Mee dhimmoota kanaa fi dhimmoota seektara mootummaa akkasumas maatii fi dhaloota ammaa kana afaan oromoo wal qabsiiftee akkamitti ilaalta? Yoon gidduutti waliin makee na qaqqajeelchaa deemi gaaffii bal'aa na gaafattee tarii irraa jalqabuudhaaf gaarii kan yaadu afaan oromootiif dhaloota ammaa isa jedhudha. Atu kaastee turte afaan kanatti namoonni keenya abbootiin keenya aarsaa guddaa baasanii afaan kana akkuma inni jiraatuuf afaan hojii afaan barnootaa ta'uun haa turuuti. Afaanumti kun afaan ta'ee dubbatamaa saba oromoo gidduutti dubbatamaa akka itti fufuuf akka yoo naga'uuf iyyuu lubbuu namoota baay'eetti bahee lafee namoota baay'eetti caccabee dhiiga namoota hedduutti dhangala'e. Isaan kun faayidaa addaa afaan oromoo irraa waan argataniif otoo hin taane oromummaa isaanii waan jaalataniif oromummaan akka itti fufu oromoonis akka itti fuftu waan barbaadaniif aarsaa sana hunda kaffalan. Fagoon deemin abbaan koo abbaan kee akaakayyuun keenya mana barumsaa keessatti maaliif afaan oromoo dubbattu jedhamanii yeroo reebamaa turantu jira. Na yaadadhaan kallattii afaan abbaa koo irra ga'ee waan ta'eef jechuudha. Kun egaa oromiyaa keessattidha. Egaa namoonni kanaan dura turan abboonni keenya isa kana falmanii qabsaa'anii utuu hin sodaatin rasaasatti adda isaanii kennanii afaan oromoo kabajamee har'a akka dubbatamu taasisaniiru. Nuti egaa yeroo itti afaan oromoo afaan barnootaa ta'e keessadha kan nuti dhalanne mana barumsaa seenne. Haa ta'u malee dhaloonni amma jiru kun akka aarsaa abbootiin keenya sun kanaan dura baasan ilaalcha keessa galcheera ulfaatina isaan beekaa maal waan jedhu yoo ilaalle xiqqoosii egaa harki caalaa yoo beekayyuu namoonni hin hubanne baay'een jiru yookiis immoo hubatanii immoo namoonni maalna dhibdeedhaan wantoota hin malle raawwatan jiru. Egaa laamma afaan oromoo gaafa jettu dubbachuu danda'u isaa qofa miti namni tokko afaan oromoo yookiis dhaga'uu danda'u isaa qofa miti hin dubbata qulqulleessee hin dhagaa sirriitti
hin barreessaa qubee eegee hin dubbisaa kan jedhamudha kan itti ilaaltu. Dhaloota amma jiru immoo ulaagaalee kanaan yoo madaalle xiqqoo isheen ulfaata ga'a. Warri hin haasa'u jedhamanii afaan hedduu keessa makanii walakkaatti Ingiliffaa, walakkaatti Amaariffaa makanii dubbatu waan tokko tokko afaan Oromoo ta'umsaa iyyuu hamma si dhibutti jechuudha. Kaan Amaariffatti makanii dubbachuun tarii qaroomni waan itti fakkaateefis ta'uu danda'a yookiin immoo iddoon dhaloota isaaniis murteessaadha. Sababii iddoo dhaloota isaaniirraa kan ka'e namoota rakkoon akkasii isaan mudatu hin hubanna, hin barsiisna. Egaa namoota warra sanas waan gootu qabdu nama hubatta, nama barsiista. Garuu ija saayinsiitiinis, ija maaliitiinis yoo ilaalte nama tokko afaan inni dubbatu beekaa san taasisu, afaan inni dubbatus qarootee yookiis immoo araadaa san taasisu. Sun sammuu keessa jira malee afaan itti dubbattuun hin daanga'u. Egaa yeroo baay'ee Ingiliffatti makanii dubbachuun yookiis Ingiliffaan dubbachuuf barreessuun akka mallattoo beekumsaatti yeroo inni fudhatamu jira. Sanarraa kan ka'e namoonni baay'een yeroo Ingiliffatti makanii dubbatan yookiis immoo Ingiliffaan yeroo baay'ee gaafa barreessan ni argita. Wanti hin haalamne tokko afaan Ingiliffaa danda'uun beekumsa tokko yookiis immoo akka dandeettii tokkotti fudhachuu dandeessa. Garuu afaan Ingiliffaa danda'uun mallattoo beekumsaa miti yookiis immoo safartuu beekumsaa miti. Biyya Ingiliffii waan keessatti dubbatamu keessatti namni guyyaa tokko wani barumsaa seenee hin beekne afaan Ingiliffaa akkuma nuti afaan Oromoo dubbannutti dubbata. Sanaaf isa akka mallattoo beekumsaatti fudhachuun tokkoffaa dogoggoradha, lammaffaa immoo afaan keenya quucarsaa deema. Egaa dhaloonni ammaa kun naannoo sanatti xiqqoo ishee rakkina qabu. Itti makanii dubbachuun kun rakkinadha. Yeroo barreessanis immoo sirna qubeessuu yookiis immoo qubee eeganii barreessuu dadhabuun baay'ee mul'ata. Sadarkaa nama qaanessuuni. Amma ijoolleen yuunivarsiitii irraa eebbifaman gidduu kana suura isaanii Facebook irratti maxxansaa turan argaa turre. Digirii eebbifamee mataarra kaatee suuraa ka'ee garuu guyyaa har'aatiin kan nageesse yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u jedheellee afaan Oromootiin himuma tokko gabaabduu kana afaan Oromootiin qubee eegee barreessuu hin danda'u.